kadir martuu ajjeefamudha ergama fudhatanii Maammattu faa ummata ijaaree hin dubbatinaan jedhe inni garuu hadda nan dubbadha Maammattu faa kadir martuu ajjeessuudha wayyaanidha jedhe gaafanni alkan dhufamu kan silaa bakka kadir ciisee du'e oole ana inni suni gurbichi suni gurbaa inni jedhee kadir dubbataa ture suni gurbaa lubbuu naa kenne jedhee bu'aa ture kadir ana Mubaarak Musammaati gaafadhu kadirii waraabii itti sheer godhe gurbaa lubbuu naa kenniti jedhee inni kadir biyya taa'ee dubbatee boo'ee suni ageesse ana Oromoo dabarseen kennuun ana inni gaafa kadir martuu sireen ciisee sila achitti ajjeefame oole suni ana lubbuu kenne kadiri baadheen mana naatatti badaa jala bahee sharmuuxaa liguuxaa jedhee dhufte immoo afaan bantaa naawuxaa qinxiraam lejis waan jiraan sitti maa jiraaba kadir lubbuun jiraamadha dawalii gaafadhu yoo ushaa liji waan dhugaaf waan jiraan sitti maa jiraaba yesse kadir martuu kan baatee mana Suudaanii keessa buusee geessee mana Suudaanii keessa buusee ofii kuutii immoo bakka isaa ciisee ajjeefame oole sun ana iccitiin dheeraadha kadir martuu gaaf tokko hin dubbata jedhee abdii qaba hin dubbatinaan jedhee Oromoo wal loluun barbaadu jennaan dhiise malee Maammattu faa hadda aangoo qabdu kaleessa yeroo aangoo qabdu sin sodaanne hadda sin sodaaddu biyya keessatti naa wal qunnamuu dandeessa hadda silaa nama gumaa taatee atu Fayyisaa Burii immoo gaafadhu ammas Kairoo keessatti maaltu sirra ga'e jedhi Fayyisaa Burii eenyuun beektatu jettee Mubaarak siin jedha jalqaba gaafadhu meeme maal taatee naa maal sii godhe jedhi nama akka kadir martuu tii qabaan nan nagahaa gaafadhaa kadir martuu ana haleen soba kadir martuu har argeedha jimmaan miti waan akkanaan beeku duruma waan hoggaamee kan sinitti maala beektu waan ituu tiktookiin kadhattuun kun hin dhufin waan isin tuun hin beekin hojjetameedha kun hundi gaafa kadir martuu biyyarraa ba'ee qaxamee mool gaafa lammaffaa immoo hidhamu ana biraa hidhame gurri gaafa sanaan kabalame kadirii jedhe amma wanaana gaanan qabu kadir martuuti jedhee gurri an gaafa kabalamu wallaahi kadir takkana wajjin haasee tun boo'ina addaan baanee hin beeknu mesenjeraan yoo barbaadan dawwaleen sin qunnamsiisa amma geessani yoo hin beekta gaafa tiktookii kadhattuun kun hin jiraatini kanan kadirii wajjin kana dabarse hundi keessan nan beektan irkixanyaan hundi keessan maaliif feemasas miti biyyan ture Suudaanii ture waan hoggaa kudhanii dura na beektus hoggaa kudhanii dura na beektu nan beektanu hoggaa kudhanii kadir martuu iyyuu sinitti beeramu baasee Facebook irratti footoo koo maxxansee waan mucaan kun naa ta'e minaan ka jedhu sheeroo jalatti godheen jira sinni galee walumaa galatti kadoon gaaf tokko inuma dubbateeras immoo biyya yeroo jiru dubbateera of jajuun jaalladhuan tiktookii irratti miti kanan Oromoo wajjin kufaa adda as ga'ee nama hundee jabaa qabuan ana waa tokko gochuun dandeessu gaafa Suudaanii namni na beeku ijoolluma Suudaanii qofa malee laayiviin galuu waan maxxansuu feesbuukiin kii wallee maquma abbanamte malee feemasaa miti masriitti kanan